kallattii har'a kallattii kutaa lamaffaadha kan wajjin ilaallu. Mata dureen nuyi ilaallu si dubbisuu hin dadhabin kan jedhudha jechuudha. Jireenya kee keessatti kitaabotaa fi iddoo guddaa yookaan iddoo olaanaa qabaadhu. Dubbisuun hojii yookaan amala ittiin beekamsiifa ta'u. Baacoo oduu durii naantiin akka dubbisuu miti. Naafis guddaafis aartee eekamuudhaan miti kanatti beekamuu qabdu. Namni si beeku mata amala dubbisuu keetiin si haa beeku. Kitaabi michuu jireenya keetiitidha. Michuu hamaas tiyyaan. Michuu sin gaddisiifne waan meeqa godhe waan meeqa dubbatee michuu icciitii kee baasee sin saaxileedha jechuudha. Akkas gaafa hin jedhamu kitaabni dubbisuu gargaaru jechuu komti. Kanneen baay'ee si fayyadan akkuma jiran kanneen si balleessanis ni jiru. Kitaabni sammuu kee irratti dhiibbaa fi jijjiirama gaarii fidan akkuma jiran kitaabonni jireenya kee miidhanis ni jiru. Kanaafuu waan argatte hunda akka dubbiftuu fi siif hin dhaamu. Jireenyi filannoo akka ta'e bari harka keenya bu'aa filannoo keenya kaleessaa akka ta'e filannoon keenya har'aa immoo jireenya keenya isa borii murteessu. Filannoowwan taasiftu warra baay'ee barbaachisoo keessaa tokko immoo filannoowwan kitaabotaati. Erga filattee booda yeroo fudhadhuutti dubbisi. Namoonni tokko qabdii kana wallaala. Mana ishee ta'anii yeroo baay'ee fixu. Kitaabotaaf garuu yeroo hin qabaatan. Kanaafuu namoota waliin yeroo dheeraa fudhattee kitaabotaaf yeroo dhabuu mannaa kitaabotaaf yeroo dheeraa kennitii namootaaf yeroo kennitu gabaabsi. Namoota wajjin jiraatuuf yeroo barbaachisu hin kennin. Kitaabota hedduu dubbisuun nama sababaaf bu'aa gadi fageessee yaadus taasisa. Haman beekaa akka taate osoo hin ta'in haman walaalaa akka taate sitti agarsiisuudhaan beekumsa dabalataadhaaf si kakaasaa jechuudha. Yoo dubbifte dubbii bilchaatee dubbatta. Dhiibbaa uumta. Dubbattee amansiifatta. Hawaasa keessatti dhageettii qabaatta. Hayyuu taata. Hayyuu bu'aa buusu. Dubbisuun sammuu balchee afaan dubbisa. Baay'ee kan dubbiftuu taate waan baay'een dubbattu. Xiqqoo dubbattaa sumaan garuu waan guddaa goota. Erga akkas ta'eeti maaf hin dubbifnu gaaffiidha. Maallaqa kitaabaafti akka badiitti yaadin. Addunyaa kanarraa wantoota akka tasaa ta'uu hin hayyuudha. Sababni isaa beekumsa akka qarshii miti. Kiisii keessa hin kaa'amu, baankii keessas hin kaa'amu, harkaan hin qaqqabamu, ijaan hin argamu, sammuu keessatti qabatama, sammuu keessatti qonamu. Karaawwan kitaaba beekumsatti argatan keessaa tokko hundi murteessan kitaabotadha. Gibbii kee keessatti hir'isiitii, kiisii keetti hir'isiitii, sammuu keetti kuusi. Akka kitaaba lafarra jiru namoonni tokko immoo kitaabota sababa sirriin ta'aniif dubbisu. Tokko waan hojjetan gaafa hirribni isaan qabu didu namoonni dubbisan jiru. Kitaabni lafarra jiru kan isaan yaadatanii hirribni isaan yoo qabu didi. Warri tokko immoo waan hojjetan dhabanii yeroo muka'an mukuutti ba'uuf qofa dubbisu. Kitaaba dubbisu yeroo mijataa yeroo itti sammuu dadhabee waan hojjetu wallaalu miti. Kanaafuu kaayyoon ati kitaaba dubbiftuu waan tokko qofa haa ta'u. Innis beekumsa ittiin of fayyadee lammii kee fayyadu argachuu duwwaa siif ta'u. Galatoomaa sababa daawwattaniif kutaa taanu viidiyoo ta'an irratti wal argina. Baay'ee galatoomaa.